Galatoo carraan haa kennu. Ana carraan kan kooti. Waaqa maal beektaa miti. Carraan kan kooti. Osoo waaqa beektee carraa kee fudhattaa miti. Ana. Aafa gubaa'e. Ana. Galatoo madhaan. Carraa waan naa kennitanii. Shaneen. Maqaa shanee akka maayikii cufaa jettu. Aafa gubaa'e maal dubbiin akkanaa? Maali dubbiin akkanaa? Ana. Aafa gubaa'e. Yeneero. Ana. Egaa shaneeni. Kana sitta fe. Waan shaneen dubbatinaa. Ana. No. Never. Ana. Carraan kan kooti. Carraan kan kooti. Waaqayyo galateeffadhaa. Carraan kan kooti. Galatooma. Aafa gubaa'e galatooma. Carraan kan kooti. Ana. Maal taate ana carraan kan kooti. Incuuf. Ana carraan kan kooti. Ana. Aafa gubaa'e shaneen nu rakkiste. Ana malee ana maal taate. Aafa gubaa'e maal taate ana. Ana maal taate ana. Carraan nu argatina. Incuuf. Ana malee ana. Shaneen. Ana. Waan shanee kan akkam dubbanneef immoo. Akkamitti naaf hin kenne. Callisa akkamitti naaf hin kenne. Ana kan kooti. Shaneen waan godhaa jirtuun isinitti nuuf deema. Shaneen. Ana. Kan keetti miti carraan. Callisa. Afaan qabadda. Shanee. Afaan hin qabattanii. Abda wannaamtu. Akkas. Amma namni takka hafuuran baafattanii jechaadha. Yoo diddan gatiin keessan as keessa jira. Takka na dhaggeeffadha. Shimalli sabdii isaatis qoosanii jira. Na dhaggeeffadha. Yeroo ammaa kanatti kabajamaa caffee hundi keessanuu yeroo ammaa kanatti shaneen Oromiyaa walakkaadhaa ol to'atte taankii qabdi, mataayoosii qabdi, dishqaa qabdi, biyya to'attee jirti shaneen. Yoo nu waan shanee kana dubbachuu taanu maayikii nama biraatiif kennitu, nurratti cuftu, nama biraatiif kennitu, nurratti cuftu. Shimalli sabdiisa atis shaneedha. Aafa gubaa'e atis shaneedha. Taayee atis shaneedha. Hundi keessanuu atis shaneedha. Hundi keessanuu shaneedha. Inni sadaffaan dhageessu miti. Kee ole na dhageessu miti. Inni sadaffaani shaneen tuni seexana moo nama moo akkamitti osoo nuyi waraana kana hunda qabnu Oromiyaa walakkaadhaa ol to'atte ummata Oromoo kana ofitti qabde ummanni Oromoo nu jibbe ummanni Oromoo shanee kana jaalate. Maali dubbiin kun maal jechuudha? Taayee maal hojjechaa jirta? Shimallis maal hojjechaa jirta? Nuyi halkanii guyyaa rafuu dadhabnee kabajamoota caffee warri kabajamoota caffee mana kanaa gaafin kiyya inni guddaan shaneen tuni seexana moo nama moo waan ishiitu wallaallee jirraa. Doftoriin keenya juntaa guyyaa sadi keessatti dhaqeeto godhe akka qilleensatti fudhateeto deebise nurra biyya ishiititti galche junta. Doftoriin keenya shanee warra sadi kan shanee qawwee sadi baattee deemtu kan shanee qawwee caccabaa baattee deemtu tan maaliif doftoriin keenya 4 kiiloo keessaa baheeto dhufeeto jara sadeen kan gochuu dide. Moo harka lafa jalaatiin waliin hojjechaa jiru dubbiin naaf hin galle. Akkami dubbiin kun? Akkanii kabajamoo cafamaa halkan gadi ba'anitu fincaa'uu dadhabne kabajamaa caffee Shimalli sabdiisa. Sodaa shaneetiif jenneeto shanee halkanii guyyaa shanee nuun jettanii nuyi qaamni keenya shanameetoo dhufu kabajamoo caffee. Inni sadaffaan dhageessu miti. Abda wannaamtu. Akkatu Shimalli sabdiisa atis shaneedha. Aafa gubaa'e atis shaneedha. Taayee atis shaneedha. Hundi keessanuu atis shaneedha. Hundi keessanuu shaneedha. Waliin shanama hundi keessanuu nagaadha.